Ashawiyyaa Shamaar Kafuunee hordoftoota Qubee TV irraa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya har'aatiin mana haadha warraa Jeneraal Waaqoo Guutuutti kan nuti argamnu kan magaalaa Finfinnee jiru jechuudha. Isaan waliin turtii taasisnaa yeroo ammaa kana haala yaaddeessaa keessa jiru maatiin isaanii odeeffannoo jedhu argachuudhaan achitti argamne. Jeneraal Waaqoo Guutuun gabrummaa hiddaan buqqifnaa yookaan immoo ilmaan itti guddifna jedhachuudhaan nama beekamanidha. Qabsoo Oromoo keessatti nama seenaa gaarii maqaa gaarii qabanidha. Oromoon bakka har'aa ga'uuf nama gatii guddaa kaffalee ofii isaanii aarsaa ta'e Oromoon bakka har'aa ga'uuf nama gatii guddaa kaffaleedha. Turtii maatii isaanii waliin taasisuun hanga xumuraatti nu daawwadhaa isiniin jenna nu faana bu'a. Tole galatoomaa ulfaadha. Akka sirriitti wal baruuf ta'utti daawwattoota keenyaafis akka ifa ta'utti isin haadha warraa Jeneraal Waaqoo Guutuu yeroo isaan boqotan isin waliin turan. Ana waliin tura waggaa dheeraa keenya keessa waliin turre. Ijoollee sadii achitti rabbi naa kenne. Dubartiin isaa ta keenya keessa waliin turte ana gaafni nu keenyaadha 93 ijoollee sadii achi rabbi naa kenne. Eegas inni Asmaraallee deemee achi Alattariyyaallee deemee Suudillee deemee biyya alaa bakka hedduu deemee nuti deddeebi'a. Nu achuma turre. Haguma turruufu isa rabbiin amrii itti guute. Yoo amrii rabbiin itti guute mootummaan naannoo Oromiyaa titti achi bilbilee akka janaazaan isaa galtu goone. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalallee akka janaazaan biyya galtu goone. Guyyaa janaazaan biyya galtullee nu nama achuma waliin jiru ijoollee isaa nama dhiiraa nama ga'e nama sadii waliin jira gaafas. Isa waliin arma galchine. Wayita armatti galchinu arma galchine armarra madda walaabutti mootummaan alkontorii lama nuu kenne. Roopilaa tokko janaazaa fi nuti waliin deeme. Tokko warra mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Duulaa fa'aa warra gaafas matootii gurguddoo santiin waliin yaa'e. Achitti owwaallee deebine. Wayita owwaallee deebine armatti deebine manuma kana deebine janaazallee halkan duraa masgida guddaa markaatoo bulte. Isbitaala bultee masgida markaatoo guddatti irra salaatan janaazaa Jum'aa guyyaan Jum'aa marroo inni du'e. Halkan sabtii asuma bullee asuma Junaydii faa namni suniin warri gaafas nu waliin yaa'e Abbaa Duulaa Gammadaa Junaydii nama hedduu amma tokko lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Armaa fuunee madda walaabuut owwaalle. Wayita madda walaabuut owwaallullee aanumaa fi ijoollee waliin dhuftee fi warra mootummaati yoo rabbi jedhe. Yoo rabbi jedhe warri gaafas waliin achi geesse numaa. Warruma gaafas gadi fidet achi geesse mootummaan akka dansaa arman nu qaabile. Armattiyyuu bahanii warri mootummaa ummati Oromoo bal'aan armatti nu eegan. Arsitti nu eeganii asitti owwaalanii wayita owwaalanii irraa deebi'anillee geefnee owwaallee deebinee arma makkiyaa fa'aa warri arman nu eege. Mana kana biiroo isaati. Haga inni bahillee ummatuma Oromoo bal'akkee jira. Biiroo Jeneraal Waaqoo ture malee. Biiroo Jeneraal Waaqoo ka gaafa mangistuun baafatee Oromiyaa fi dhaabdi marruu galte. Dhaabdi isaa tokkochummaa dhaaba isaa tokkochummaa ummata Oromoo jedhaniin asitti galtee waraanni arma qubate. Gaafa janaazaa fidanillee armuman nu galchan. Makkiyaan kaballee sanka dikee horii waan isin arma keessa harte ajaban nama ajjeesa. Arman nu galchitee wanni isin armatti mana kana andikee keessa haree itti isin galcheef Jeneraal Waaqoo Guutuu takka qorqorroo takkan ijaaranne takka obruu takkan qotanne qabeenya isaa waan inni dur qabu loon qaba gaala qaba re'ee qaba. Ummata Oromooti jedhee keessaa bahee jette makkiyaan gaafas gizee mana kanaatti matootiin dubbattee nu galchitu. Dhugaan akkas. Jeneraal Waaqoon kan isaan boqotan yookaan kan isaan du'an biyya alaatti Keeniyaatti kan isaan boqotan. Keeniyaatti. Keeniyaarraa gara Itoophiyaa yeroo dhuftan mootummaa waliin waliigaltee akkamiitiin biyyatti galtan? Waliigaltee achuma teennee waliigaltee godhanii
maanguddoo nu warri gaafasii waraana isaa marruuyyuu armad dubbataniini Mallat Zeenaawitiin mootummaa naannoo Oromiyaatillee dubbatanii mootummaa naannoo Oromiyaatiif Mallat Zeenaa haa galchanii jedhe inni illee nagalchaa jedhe janaazaa kiyya uummata Oromoo didu madda walaabun haa awwaalanii jedhe bakka itti dhaladhetti eegas walii galanii fidaa jedhanii finnaan illee rakkinni tokko nurra hin geenne mootummaan naannoo Oromiyaa nu gargaare mootummaan federaalaa illee nu gargaare ulfinnaan biyya geefnee owwaalle asitti deebine yoo nu asitti deebinu asitti abbaa duulaa gammadaa caffirratti nu waame itti dhayne yoo itti dhayne galaanuun jedhe hin galluu jedheen amma ijoolleen tiyya didiqqoo hin galuu jedheen waan jedhe waan rabbi isinii kenne isin gargaara haga dengadda olii gadi deemullee maatiin jinniinaar waaqoo guutuu haga owwaallullee bal'aa hin argine bal'inna isaa san keessattuu isin gargaarra keessattuu isin uummata amma isa janaazaa alaa galche ka biyya ambaa jiru isin gargaarra galaa jedhe marra hedduutti deddeebi'ee hin galuu jedheen aniin. Maaf hin galu jettan inni yeroos? Qabeenna tokko hin qabu qabeenni isaa qabsoon ka uummata Oromoo maraa yoo achi ture uummati Oromoo bal'aan si gargaarra jedhe ka qabsaa'u akka isa waliin jiru ka tokkochummaa ta'i ka dhaaba bir'ii ta'i dhaabdi marruu si gargaarra naan jette ijoollee biyya alaa si baafna sillee mana si binnaa keenya keessatti manallee si binne ijoollee si tamaarsifne ijoollee ala si baafne si gargaarra deeminii naan jedhan gizee achi ka janaazaa owwaalii koottuu jedhan akkana jedhee itti abbaa duulaa jinniinaar waaqoo guutuu abbaa maatii tiyya bichaati miti jedheen abbaa uummata Oromoo bal'aati jedheen uummati Oromoo bal'aan sun ka inni abbaa itti ta'u hin deemin naan jedhe isin hagas na gargaaruu hin dandeettanii ijoolleen tiyya didiqqoo ka itti maayyii ganna 4 tattaantu ganna 6 ka ittaanu ganna 8 kun ganna 10 takka ganna 14 tokko ganna 16 galuu jedheen takka narraa duutee nama 6 dayee galuu jedheen. Mee dhumarratti yeroo sanatti mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii ta'uudhaan kan hoogganaa turanii obbo Abbaaduulaa Gammadaati. Mee waliigaltee maalirra geessanii as taftan? Maal isinii kennan? Maaltu isinii eegame innan as taftan yeroo? Wanni inni isinii kenninaa galaa jedhe takka mana kana. Mana amma keessa jiru. Mana amma keessa jiru kana ka biiroo isaa maqaa keessanitti isinii deebifna galaa jedhe. Oromiyaa irratti illee mana 2 isinii kenninaa jedhe lafallee isinii kenninaa jedhe lafa Gurraayyuu irratti Hadaama irratti waan kana Sandaafa irratti isinii kenninaa jedhe lafa sanii ka isinii kennina jedhe maatiin keessa hin jiru uummata Oromoo bal'aatti hedduutti keessa jira. Gizee kataban nu hin nama du'aati jala buunee laalle uummata Oromoo bal'aa kataban ijoollee goma diqqotti keessa katabame Hadaama haga ammaatu hin arganne lafa 39 haga halkan eeda buleet hin arganne lafa lamii inni Gurraayyuutti lafa nama 4 naa kennan lafa nama 5 naa kennan lafa nama 5 nama 2 gurguree nama 2 ijaare. Oman ijaarre mootummaan lafa fudhatti jedhanii himnaan lafa nama 2 mitirii 4 ijaare mitirii 4 ijaarre kana lafa san amma ijoolleen hin dalaynaan jettee carataan irraa rabbaasan waraqaa baankii kaayan Oromiyaa ganta'a achi kaayan waraqaan Oromiyaa ganta'a achi jira waggaa gaya amma gacaarataan irra baye tokko kana gacaarataa irra baasan. Maaliif carataan irratti baye laftii? Liqaan fudhatamne in dalaga jedhee mucaan tokko liqaan fuudhe. Mucaa ijoollee jeneraal Waaqoti mucaan kiyya ijoollee ganna 20 amma 7-8 akkasii. Qarshii meeqa fuudhe? Gizee sanii miliyoona 7 fuudhe. Qarshiin hin baddee miliyoona 2
kuma 500 deebiseef. Amma gaafa itti naamaayii qarshiin suniin miliyoona 5 kuma 500 gaafa Ottoobar caarataa kan irra baasan miliyoona 5 kuma 500 akkas. Baankii hojii gamtaa sun irraa qaba jechuudha. Isitti narraa qaba. Mee amma laftii amma irra jirru kun dabalatee maqaa keessaniin jira moo maqaa ilmaan keessaniin jira moo eenyu harka jira manni amma keessa jirru kun? Maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin jira. Guyyaa maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin bitan kennan na badaa jedha Alamaayyoo Atoomsaa. Pirezidaantii Yoosii maqaa kiyyaan bitee baajata 600 irra qabee qaara girgiddaa bituun hisaabee eegasii bitee irraa bahee qaara girgiddaa kaffalee liizii kaffalee waan barbaachisaa ta'e gibirallee kaffalee du'e inni duunani Muktaarii qabate. Liizii inni in kaffala jedhe malee in kaffalle liizii Muktaarii kaffale. Kana jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abbaaduulaa osoo isaaniin xumuriin isaan aangoorraa bu'anii pirezidaantiin obbo Alamaayyoo Atoomsaa aangootti dhufanii isaanis foto dhimma keessaniin xumuriin boqotan. Abbaaduulalleen adoo dhimma kennan xumuriin aangoorraa bu'an. Alamaayyoolleen adoo dhimma kennan xumuriin boqotan. Eegasi gaafate. Dr. Muktaar Kadirtu dhufe aangootti. Isaanti dhufe. Kabajamoo rabbi haa kabajuu kulli isaaniitu ilmaan teenna. Ilmaanuma teenna gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabne ilmatti guddifne ilmaan san dhugaa yoo dubbanne namni irra qalima harkaa qabu mallu ilmaan waaqoo guutuuti. Ilmaan jinniinaar waaqooti. Mee dhimmi keessan egaa yeroo Abbaaduulaati kan inni jalqabee obbo Alamaayyoo Atoomsaa osoon xumuriin boqotanii yeroo obbo Muktaar Kadir yookaan immoo yeroo ammaa Dr. Muktaar Kadir dhimma keessan maalirraan isinii ga'a yeroo aangoo isaaniitti? Isaan yeroo aangoo isaanii gaafatee warri federaalaa kan mana irraa bitan kiraabeetoochiin mana kana gillii bitammoo ifii bitattanii jedhee gaafate. Gilliin binnee dabarsuu barbaannaa jedheen nama shaksii dabarsuu barbaannaa. Liizii adoon kaffaliin Alamaayyoon isa kaffale. Eegasi kaffalameera jechuudha liizii. Kaffalame liizillee wanni marri dhumatti gibirri waggaa jinniinaar waaqoo guutuu armaa bahee fi guyyaa manni kun bitame hedduu gibirri hin kaffalame. Gibira san kaffalanii fixanii kaartaa bilaanii kaartaa isaa akka durii dhabanii haaraa itti baasanii mootummaan naannoo Oromiyaa kennan na badaa jedhee harka qabate. Harka qabannaan manni harka qabatee irraa bahee irraa bu'ee Muktaarillee wayita Muktaarillee irraa bu'ee lamma qabate. Ilma fi maraa maqaa waamanii lamma magarsa qabate. Inshallah lamma wayita qabate kaabineen guyyaa lama irra teette. Mana maqaa maatiitiin haa dabarsinuu jette kaabineen duraa mana kana quba qabdu. Mana maqaa maatii jinniinaar waaqotiin haa dabarsinuu jette. Lamma maqaa inji'ootiin haa dabarsanii jedhe. Armarratti maquma inji'oo jedhanii artirra murteessan. Eegasi maqaa nama dhuunfaatti dabarsuurra maqaa dhaabbataatti dabarsinuu. Dhaabbataatti dabarsinuu jedhe. Dhaabbatni sun dhaabbata kam? Kan keessan immoo kan? Kenna inji'oo jinniinaar waaqoti. Eega isaan akka jedhan nulleen diqqoo inji'oon tulleen maatii awwala gaafa nu gallu mootummaan naannoo Oromiyaa waan isin gargaaree isin bira dabree uummata Oromoo gargaaru nuun jette. Eegasi inji'oo maatiin irraan gargaaramtuu jedhanii waan kana dhageenye. Dhageenna manni kullee maqaa inji'ootti yoo dabre yoo inji'oo keessaa hojjataan tokko waa balleesse inji'oon cufamtii manni kulleen ifirraa kirabeetoochi itti deebi'aa ejensi deebi'aa jenne. Jechi kenna wanni nu yoos nu wal mari'annee akka maatiitti dubbanne. Maqaa inji'ootiin haga dabarsan maqaa kennan nama wakkalanna nu haa dabarsanii jenne.
Yoo dhaabbatatti darbee nurraa fudhatamuu danda'a. Nurraa fudhatamuu danda'a. Jinni Naarwaaqoo guutuu qabeenya tokko hin qabu. Maatiin kun alaa galee lafti duraan baallama nuu seenanillee takkallee hin arganne. Lafti nu arganne lafa Gurraayyuu bicha'a. Lafti Gurraayyuullee nama 10 moo nama 7. Waan akkasiiti lafti nu achi arganne. Lafti Shantiyyayyuu. Ijoolleen tiyya nama 5. Ijoolleen tiyya nama 5. Lafti Shantiyya. Waan kana yoo ammallee achi dabarsan maatiin kun irraa hegerii qabeenyi kun maatiin hin arganne mootummaa naannoo Oromiyaatiin hafne hegerii qabeenyi kun in qisaasamu irraa yookaan nuu kenna yookaan ammoo iyyuu qajeela manni ka mootummaa naannoo Oromiyaa nuun jedhaa jenne. Toleme dhimmi nuti irratti dubbachaa jirru dhimma lama tokko amma magaalaa Finfinnee keessa mana isin amma keessa jiraachaa jirtanii tokko immoo lafa mootummaan naannoo Oromiyaa isinii kenne yookaan immoo ilmaan keessanillee kenne kan naannoo Burraayyuutti argamudha. Yeroo ammaa kana rakkootu isin mudatee jechuu dhageenyeetu kan nuti dhufne. Rakkoon keessan dhimma mana magaalaa Finfinnee wal qabatudha moo rakkoon keessan dhimma lafa Burraayyuu jiru dhimma liqaa baankii hojii gamtaa irratti liqeeffatan kana isa kamidha rakkoon keessan? Rakkoon keenya lachuu nutti jira. Ka liqaan fudhannellee halkan hin rafu. Dhiiga qaba, sukkaara qaba. Manni kulleen maqaa kennan taane. Mana kana keessa yoo baane bakka itti bahu hin qabu jenni. Mana kana ammoo nu gadi dhiisuyyuu hin barbaannu dhugaa yoo sitti uummata Oromoo bal'aa iyyannee mootummaa iyyinee manni kun dhiiga Waaqoo guutuuti. Lafti sulleen dhiiga Waaqoo guutuuti. Mootummaan akkanaan nuun kennine. Yoo inni haga dhalate hin qabsaayin nuyyuu lafa qabna gizeetan. Biyyatti dhalanne keessa lafa oobruu hin qabnu, lafa manaa hin qabnu, qabeenya birii hin qabnu. Maatiin arma kee jiru kun qabeenya takka hin qabu. Ana malee namni ilmi tokko irraa ala jirullee hin jiru. Ilmi tokkochi narraa ala jiru narraa dhukkubsate. Narraa dhukkubsatee sooma kana Ramadaana kana gahee hudduun lafarra siqee dhibee hidda nama buttu kana neerfii godhatee lamaanuu irraa dubbadha. Ka irra harkaana qabu mana san ka amma narraa fudhatuuf qophaa'an taatu malee qabeenya tokko lukkuu takka hin qabnu ilmaan tan akka itti barsiifne rabbi callaa beeka. Ummati Oromoo bal'aan nu haa dhagayu kaabaa kibba na haa gargaaru maatii tiyya waliin waan danda'u na haa gargaaru haati mana Jinni Naarwaaqoo rakkoo kee jirti haati mana ijoollee Jinni Naarwaaqoo guutuu rakkoo kee jirti mootummaa naannoo Oromiyaa alaa nu galche. Ala galle mootummaan nu qaban qabu mootummaan federaalaa nu qaban qabu mootummaan naannoo Oromiyaa nu qaban qabu guyyaa rabbiin agarra warra qabsaa waa jedhan ka shillimaata kennaniif ka guyyaa rabbii waamanii maatii ebeluu maatii jedhan ka lafa kennaniif ka mana kennaniif maatiin Jinni Naarwaaqoo qabeennan qabu qabeenni inni qabu biiroo takkatti itti galee tana biiroo tanallee hin qabu. Meela kan halkanii guyyaa warri armee tanatti warri gandaanuu dhufee lafti maqaa keessanii waamtu kaasallee amma safara kana kaasu jiran kaasallee isiniin kaffallu waan takka isiniin qabannu deema mootummaa naannoo Oromiyaa xiyyadhaa jenna. Mootummaa naannoo Oromiyaa hin dhufna yoo dhufnu waan nun jedhan manni kama mootummaa naannoo Oromiyaati qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa nama gilliitiin kenninuu jedhan Jinni Naarwaaqoo gillii miti. Dhugaa sitima qabsaawaa uummata Oromoo maraati ka kaabaa kibbaati ka uummata Oromootiif dhaabate ka uummata Oromootiif ilma isaa in gaafate gurbaan mucaan kun amma kolseene ka isaati ka waliin janaazaa galchin ka waliin arma quban guddaanis yaa abbaa kiyya waliin gaafan yoo duute maaltu nu dhiiftaa jenneen uummata Oromoo bal'ati sin dhiisaa jedhe. Jinni Naarwaaqoo takkas jedhe. Uummata Oromoo bal'atti isin dhiisaa jedhe. Uummati Oromoo bal'aan maqaa Jinni Naarwaaqoo nama biriitti daldalachuun jira malee maatiin isaa hiyyummaa keessa dhumu jira. Toleme amma naannoo nama nuyi jirru kuni misooma magaalaa Finfinnee amma misooma koriidarii jedhamuun naannoo misoomaa jirudha. Fuulduraan illee dallaan itti ijaarameetu kan inni jiru.
haala kamiin naannoo kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin walii galtanii jirtu? Bulchiinsi magaalaa Finfinnee deebii akkamii isinii kennee jira? Adde Adaanech faan haa ta'u kantiibonni kaabinoonni isaanii maal quba qabu waa'ee mana kana? Nu gara kennan quban qaban nama tokko waliin agarre warri yakka kifla katamaa manni ummata baabii kanaa maraayyuu qaata kaasaa isinii kaffallaa jedheen nu ammoo dhufanii waraqaa kenna yoo laalan mootummaan naannoo Oromiyaa deema manni maqati isinii haa jijjiiramuu manni kamaatii Jinniinaar Waaqoo to'achuun beeyna waggaa 34 manni kunin safara kana keessa maqaa Jinniinaar Waaqootiin dhaabataa duraan illee biiroo isaatii ammallee maatii isaatiitti galee nu warri ammooyyuu kifla katamaa saniin beeyna waraqaa isinii jijjiiruu hin dandeenyu Shamallis bira deemaa kabajamoo Shamallis Abdiisaa bira deemaa jijjiiraa nuun jedhan deemnee yoo nu dhufnu waraqaa katabnee yoo nu galfannee Abdulaziz biraan bahu artii gad deebisa waraqaa keenya wanta akkatan isinii godhuu dandeenyu jiru manni ka mootummaatii haga dandeettan keessa taa'a gizee keessa bahaa isiniin jedhanii baatanii nuun jedhan. Mana amma keessa jiraattan kan? Mana amma keessa jiraannu ka biiroo Jinniinaar Waaqoo kan deebin nu deebitu san. Dhimmi kun magaalaa Finfinnee isin ilaallata akkasiin jettan immoo magaalaa Finfinnee maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan bitatamee waan jiruufis mootummaa naannoo Oromiyaa waliin illee waliin ta'uu wanta furmaata argachuu danda'udha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnees argachuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin isin gootan kan biraan maaltu jira? Yaalii hedduu goone bulchiinsa Finfinnee illee Adaanechi barbaanne xilawuun argine waraqaa kana itti finne waraqaa mareefsi agarsiise san waraqaa kana nu amma fixuun dandeenyu manni mootummaa naannoo Oromiyaa jala jira mootummaa naannoo Oromiyaa bira deema fixaa nuun jedhe gargaarsa ammallee mana biraatu nu katabaa jedhaani fidaa nati isinii farramaa jedhe sallee mogos mana nama 10 katabee nuu kenne salleen arganne achumatti dhabne marra hedduu bira deeme xilawuun illee mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa tokkoyyuu haran baafan hulaarraa akka sanatti nu ari'an akka waan Jinniinaar Waaqoo guutuu ummata Oromoo irraan tahiniititti nu laalan dhugaa yoo sitti Shamallis nagarre. Wala bitaniin beektan isaanii? Isaanii takka waa'ee mana kanaatii jennee waliin agarree barra wal agarree eebba roobee takka ta footoo wanni dhaaban san taargadee dhaaban arti wal agarree wal dubbifnaa isin gargaara jedha abbaa gada afaan Haji Aloomfaan dubbiftee mana maatii Jinniinaar Waaqoo haati mana Jinniinaar Waaqoo haati ijoollee Jinniinaar Waaqoo halkanii guyyaa nu bootti fixi jetteen in fixaa jedhee achumaaniyyuu hularrattuu nu dhiisan haga mana isaa dhaqu gahe haga mana isaa dhaqu argachuu hin dandeenye. Toleme dhimmi keessan kan biraani dhimma liqa baankii hojii gamtaarraa hojiidhaaf jedhamee fuudhame maallaqni sun osoo bifa si yaaddaniin isinii deemuu hin danda'in maallaqni sun badee jettan. Toleme manni sun gurguramuudhaaf caarrataan irratti bahee jira yookaan immoo caalbaasiin irratti bahee jira kan isin jettani yeroo hagam qabdu hawaasni Oromoo maaliin isin gargaaruu danda'a akkamitti isin bira dhaabbachuu isaa barbaaddu hawaasa Oromoo? Hawaasa Oromoo rakkooti marummaa foo kana bira dhaabatu barbaada. Liqaa kalleen irraa baasee maatiin tiyya rakkoo kee jira maatiin Jinniinaar Waaqoo rakkoo kee jira keessattuu maatiin amma arma jiru kun maatiin rakkoo kee jiru kun qubatee qubtii isarra jira dhugaa sitima hiyyummaa hin qabu siin hin jedhu ka ammoo biyya isarraa biyya inni qubaturraa fuudhanii arma galchan kun rakkoo hojjaa kee jira ummata Oromoo kaabaa kibbaa akkana gargaaruu fedha waan an gaafadhu maqaa rabbii tokkochaatiin insha Allahu ta'ala ummati Oromoo akka dhaabatee rakkoo tana keessa na baasu barbaada. Tole maallaqni amma baankii hojii gamtaarraa isin irratti hafeera jedhamu hagamta? Gaafa an quba qabu gaafa amma caarataa kana irra baasan
مليون شنيف كم دبشان يرو أما هذا يرو أما كو دينغ دوان نانجا دنگرا مليون سدتي تي كلاي نانجتي سدتي سنين هكتو دكيلا على أما يي حاجتها إن مالك ندبلا ديما وانت دبلا ديما سدتين غايا مليون سدتين غايا كناف بانجي نهجي قمتا كرشي مليون سدت يرو أما ما تيجينا للواقع راك أبجج lafa sanarra lafa amma naannoo burraayyuu jira jettanii maaltu irra jira manni irratti ijaaramee jira moo akkasumatti taa'ee jira manni dansaan irratti ijaaramee jiru mana mitrii afurii amma agartanii mana mitrii afurii mana didiqqaa kasaniinuu amma qaata roobni balleessa cabuu kaa'e santi irra jira. Ijoolleen keessan ammas jiran maalirra jiru mee akka waliigalaatti mana keessanis gaafa laallu General Waaqoo guutuudhaan waan madaalu miti. Akkaataan qabiinsa mana keessanii mee ijoolleen keessan warri isin alaa fuutanii galtan akkamitti jiru maal irra? Ijoolleen teena namni gugurdaan gaafas na waliin gale nama lama na waliin jira. Ka abbaa warraa ka maatii qabu nama lama na waliin jira. Ijoolleen tiyya gisee sayyataa maamarruuyyuu. Akkuma itti barsiisetti mucaa dhukkubsate jedhu kana barsiise. Akkuma itti barsiise amma tokko waggaa dhufu eebbifama. Waan qalimaan bitatu hin qabu. Dhugaa sitima. Tokko eebbifamee fixe dhihoo injiyoo seene. Arraba kanaan dubbii dharaa sitti himu. Wanni inni fudhatullee haga mindaa 10,000ti. Waan godhuu danda'aati miti. Sani wayita fudhatee arraba hunaa fida. Kataa'u amma abbaan mucaan kun kataa'u kuniin abbaa ijoollee 10ti. Haati mana isaatti arma qubattu 10 beeraa 2 qaba. Takka 3 maatiin as keessa jiru kun waan nyaatee dhuguu hin qabu. Waan halkan tokko buluun hin qabu. Dhugaa sitti rakkoo bal'aa keessa jirra. Akka inni itti jiraatu rabbi callatti beeka. Waan dandeettanii nu gargaara. Waan dandeettanii uummata Oromoo nu bira haa dhaabatu. Maatii Waaqoo guutuu maqaa Waaqoo guutuu guddaa maqaa isaa alaa faarsulleen ka maatiin isaa hiyyummaan dhumatu jiru faayidaa hin qabu. Maatiin Jinniinaar Waaqoo guutuu adoo abbaa bir'irraa Oromoo irraa Jinniinaar Waaqoo guutuu dhalatuu baate maatii ardhaa dunyaayyuu gara oofuu hin qabne. Lafa oobruu takka hin qabne. Mana tokko hin qabne. Mana yoo jedhan mana caaratan irraa fudhatan kan. Qabeenya yoo jedhan wannan qabu san dhugaa rabbi yoo dubban. Kana ka duraan kenna jenne keessanii miti jedhan. Wanni nu duraan waggaa hagana obsinee irra teenne kan uummata Oromoo bal'aan adootti jennee ona kaan nu gargaaree nu obsinee irra teenne mana kan. Mana kana mootummaa naannoo Oromiyaa akka inni nuu kennu hin gaafadha. Manni kun dhiiga Waaqoo guutuuti. Waggaa 34 biiroo isaati. Waggaa 34. Maddii tana kaasaa kaffalaan, gamanaa kaffalaan, dallaa cabsan kaffalaan, namni kaasaan argatin nu bicha. Namni tokko ka Oromoo kan nu dhukkubu deemaa qarshii takka callaan ija guurree fooqii irratti ijaarraa. Wallahi gizaa mara uummata Oromoo armatti nu dhufee akka nuun jedha. Oromoon miliyoona 60 qarshii tokko yoo guurre miliyoona 60 ol guurraa. Mana kana gamoo takka irratti ijaarraa waraqaa isinii haa kennanii jedha. Waraqaa argachuu dhiisi deebii bareedduu argachuutu hin jiru. Deebii bareedduu. Tole gaamee bakki manni keessan jirullee bakka bareedaadha. Daandiitti dhiyoodha. Yoo hojii irratti hojjetan yoo gamoo irratti ijaaran sunumtillee maallaqa guddaa deebisee kan argamsiisuu danda'udha. Sanaan alatti yeroo tokko maqaa Jeneraal Waaqoo guutuu yeroo ka'u akka waan isin gargaarsa qabdaniitti gargaarsi isin qabdan immoo biyya alaarraa maatii akka waan qabdaniitti yeroo dubbatamu jira. Nuti qaamaan dhufnee arginee haala isin keessa jirtan rakkoo isin keessa jirtan hubachuu dandeenya. Namoonni immoo biyya alaarraa gargaarsa qabdu jedhanii yaadan akka hubatanitti biyya alaarraa maal qabdu maatii akkam qabdu gargaarsi isin biyya alaarraa argattan jiraayi. Maatiin qabna. Yoo akkannu. Maatiin biyya alaa jiru samana amma duraanu galleessan nu gargaara. Amma waggaa gara 10 biyya alaarraa birriin 10 nu seenutti hin jirtu. Ilmi Waaqoo guutuu
nama hedduutu Ameerikaa jira. Akkuma ati jettu san wanni gargaarsa irra dhabne gariin sanii irraa gargaaramutu hin jiru. Abbuumatuma fiitii achi gargaaramu jira. Namni birrii 10 dubbiin tiyyatu miidiyaa irra dabarteemi namni birrii 10 gargaarsa edee asitti ergu hin jiru dhugaa sitima. Nu hifatan nu dhiisan. In dalagannallee jennee marra hedduu dallaa kanarratti suuqii wayii bannee liqaa fuunee waa dalaganna jennee warri bulchiisaan irraa cabse. Amma intalti takkayyuu ta gurbaan keenya qabu hulaa tanarratti duraan ijoollee saniin guddifachuu jirti. Gurbaa waaqoo guutuu qaba. Wayita maraayyuu isin waraqaa lafaan qabdanii hayyama waan baafattaniin hin qabdanii hayyamaan alatti waraqaan baasanii jedhanii shaahi hulaa tanarra gurgurachuu hin dandeenye. Silaa manni kun maqaa keenya taate yoona qabeenya qabna. Adoo kadhannellee waa irra dalaganne qabeenya qabna. Wanni alaanu gargaaranillee hin jirtu. Namni ganda kana keessa san duraan gargaaran anallee mucaallarraa dhukkubsate. Ilmi namaa tokko qaba waa guutuu ilmaan alaa. Hatta mana caalataa irra baasan kana na gargaara alee kadhadhee dadhabe. Namni nu gargaaru hin jiru. Waggaa 10 geenne haga gargaarsi isiin hin seenin. Kanaaf haalli amma isin keessa jirtan gargaarsa dhabuudhaanis wal qabatee manamma keessa jirtan kun keessa jiraachaa jirtan seerummaa isaa dhabuurraan maqaa keessanitti jijjiiramuudhaan wal qabatee lafti isin burraayyuu irraa qabdan illee caalbaasiidhaan gurguramuuf jechuu isaati kan isin kaastanii. Hawaasni Oromoo immoo Jeneraal Waaqoo guutuu hawaasanni guddiseedha. Hawaasanni gabrummaa iddaan buqqeefna yoo ta'u baate immoo ilmaan itti guddifna jedheedha. Hawaasni kun isin gargaaraa isin bira dhaabbataa rakkoo keessanii furmaata fidaa abdii jedhu qabna. Akka qubee TV'ttis nuti kanuma isaan gaafanna hawaasa. Inshaallah. Dhaamsi kiyya dhaamsi bal'aan an qabu ummati Oromoo bal'aan mana kana kanallee maqaa kanallee warrarraa naa fuudhee kanallee akka inni maqaa kiyyannaa deebisu. Rakkoo maatii waliin an rakkachuu jiru kana akka na gargaaru. An dubartii sukkaara qaba, dhiiga qaba, yataamaa guddise san diinaa keenya ka islaamaa barsiisee timirtii barsiise. Dhugaa sitti maayye. Mana kana keessa waamee sheeka waamee asitti barsiise. Akkanitti barsiise rabbi callan beeka. Amaanaan adhaamate abbaan. Ijoolleen tiyyanaa haa barattuu jedhe. Timirtiillee wanni an baduuban nu aansee baroomsa tokkummaa jedhe. Akka boruu siin jedhe san ummati Oromoo bal'aan haga isin kee jirtan isin gargaaraan ilmaan kiyya rakkattuu jedhe. Haga ummati Oromoo kaabaa kibbaa jiru waliin rakkattuu naan jedhe waliin rakkachuu jira dhugaa rabbi yoo dubban qabeenyi tokko ka ilmaanti amma gurgurdattee hariyaa fuudhati. Dargaggeessi waa hedduutti itti mul'ata. Dargaggeessi waan jedhan akka muka utaalu akka dubbii utaalu muka utaala jedhe. Arda maaliin naggaltii jedhe. Du'aayi Waaqoo guutuun naa qajeeltu silaa yoo naqaate intalaan baatu guurtee fiddee waliin rakkan yoo gad diqqaate dargaggeessa 10 wayii ka hiriyaa fuudhaa ka haadha hin qabne ka abbaa hin qabne ka haadha qabu ka abbaa qabu ka an guddise ilmaan isaa jara lammiina waliin jirtu waliin hiriyaa fuudhaa jira. Tawaan fuutuun dhabdee tetteetu. Waan fuutuun dhiisi waan nyaattu hin qabdu dhugaa sitima. Waan nyaattu hin qabdu. Gargaarsi tokko bakka takka alarraa gargaarsa hin qabnu maatii jinninaar waaqota ala jirturraa gargaarsa hin qabnu ummata Oromoo bal'arraa gargaarsa hin qabnu ummati Oromoo kaabaa kibbaan haa gargaaru. Dhaamsaan itti dhaamadhu. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmatti guddifne dhe ilmi sun isaanii na haa gargaarani dhaabatee na haa gargaaru ummati Oromoo inshaallahu ta'ala wanni rabbirraa rajjeessu san qabeenya yoo jedhan qabeenya hin qabu lafa gurraayyuu sani lafa gurraayyuullee ummati Oromoo dhukkubee na haa deebisuuti.
Tolega, imaanaa Jeneraal Waaqoo ilmaan isaanii akka guddisaniif isinitti kennan ilmaan keessan haala gaariidhaan guddisuu keessan illee kaastaniittu waan gaariidha. Amaanaa isaanii galmaan ga'uuni. Sanaan cinatti immoo hawaasni Oromoo imaanaa Jeneraal Waaqoo guutuu ilmaan isaa tiksuudhaaf galmaan ni ga'u inni abdanna. Kanuma isaanirraa hawwina. Mucaa Jeneraal Waaqoo sitti waamne isaan waliin immoo xiqqoosee turtii taasisa. Gara kanatti kotta. Tole galtooma wala bar. Abdurrashiid Waaqoo guutuu jedhama. Mee eessa jiraattu? Maalirra jirtu? Asuma jirra. Wanni irra jirru tabiraa hin jirtu. Maatiin kun asuma jira akka mootummaan mana kana qubsiisetti. Maatii kana nama 35 mootummaan naannoo Oromiyaatti kita muree biyya raatii galchi gaafa abbaan keenya boqote. Yeroo sanitti manuma kanatti janaazalleen galee asuma qubsiisanii manuma kanallee mana lama kabiraatillee naannoo Finfinnee kanatti isinii ture. Baay'ina maatirraa. Nama 47 waajjirri pirezidaantii nama barreessee ganda kanaaf erge akka qubsiistan jedheeni. Baay'ina namarraa kan ka'e manni kun hin gahuuti mana lama kabiraatillee isaniin daballaa jedhanii turan. Haa taatuti yeroo dheeraa harkifatteetuma deemaa dhufteeti abbaan duulalleen otoo hin xumurin akkuma ummaan jette san aangoo gadhiisanii Alamaayyootu dhufee Walamaayyoolleen eega dhufe achumarraa agarteetiin itti fufee dhaynee mana kana akka agartee nuu kennanii jennee ni gaafanne. Maaliif isinii hin kennamne jedhee yeroo san deemee xaqalaa ministeeritti xalayaa barreesse. Hayila Mariyaam ture Dassaaleny. Eegasii maaliif barbaachisaa bitamuu mana kanaati jedhanii ammallee deebiitti gadi deebisan. Hamma qophee jira isaan brief history na barreessi jedhanii kan Waaqoo guutuu nama akkam akka ta'e sababa bituu fi barbaadu kana hamma qopheesseeti mallatteessee itti deebisan. Achirraa xaqalaa ministeeriin xaaraaf girgiddaa keessanii safaradhaa jedheeni warra manneeniitiin. Xaaraaf girgiddaan kaffalamee eegasii mootinuu gibirallee kaffalanii waa hunda hin fixanii ati odoo deemu obbo Muktaaritti hin dabre Dr. Muktaarilleen liizii kaffaluu qabdaa jedhaniin eega nama dhuunfaatiif ka bittan ta'e. Eegasii liiziillee gara miliyoona takkaaf 700 qarshii geettu hin kaffalamee irraa dhumatee mootummaa kaffale. Qarshii baay'ee baasee mootummaan bittaa mana kanaa liizii isaa gibira isaa haga ga'utti mallaqa baay'ee baasee in xumuranii garuu kaartan waajjira pirezidaantii gale. Yeroo sanitti agartee bajatilleen qabamee uummata kiflaa garaallee irraa maanguddoo federaalallee irraa waamanii akkasitti kenninaa jedhamee sagantaan ture. Sulleen odoon ta'in obbo Alamaayyoon eega boqotanii hin hafee. Achumaan agartee doo harkifatu guyyuu jaluma deemnu obbo Lammaan dhufan. Isaan dhufnaan yeroo lama si'a lama akkas teette kaabineen irra mana kana dhimma mana kana itti walii galuu dadhabanii. Maayyii faawundeeshinii Waaqoo guutuutiin fi haa murtaa'uutii jedhanii murteessan. Wanni kun faawundeeshiniin damee of dandeette agartee ejjensiin bultu. Qabeenya mataa ofii ka qabdu hin qabdu. Qabeenyi isin sochootuun ka ajansiiti. Gaafa feesaa taate dirqama. Qabeenyi sun hundi ajansiif gala. Wanni isin amma sochootuun kun hundi ajansiif galu. Kuni gaafa sammanni kun qisaasaman tahuu jennee gaafanne. Yoo akkana ta'e manni kun qisaasaman tahuu uummata Oromoollee biraa ka'ee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'urii hagana geettu bittee baastee dhangalaaftee bitte biraa ka'ee maatii otoo hin gahin ammoo maatirraa gara federaalaa yoo deebi'e qisaasaman tahuu kun jennee gaafanne. Okay, warra seeraa waliin mari'atamee akka warri seeraa fooyyessu gaafanna jedhanii caffee keessa jira. Manni murtii
isaanii warroota achi hoogganuuni ittiin dabarsanii. San waliin haga deddeeman isaan seera bulmaata waldichaa laalanii waa hunda laalanii dabruu hin danda'u jedhanii itti deebisan. Akkas jechuun dhaabbatuma maqaa faawundeeshinii jeneraal Waaqootti iyyuu darbuu hin danda'u seeraan. Dhaabbatichi akka gara maatii deebisuu jedhame. Murtaa'ee miiree murtiin kaabinee dabree jira maqaa faawundeeshiniitiin. Dabree beektee? Eeganni dabree faawundeeshiniin ammoo akkamitti akka agartee gara maatii nuu naannessu jennee haga tokko waliin marii godhaa turre. Kanarraa ka'ee achi nu ergamee isaanillee seera bulmaata waldichaa laalanii waa hunda laalanii dabarsuu hin danda'u waldichi jechuu deebisan waajjira pirezidaantiiti. Bakka numammee falatti ilaalaa maalii jedhamee achuma tafee utuma deddeebinuu amma maayyii tana xiqqoo walilluu hubachuu hin dandeenye manni ka mootummaati haga nuun jedhu tokko gahee waajjirri pirezidaantummaan deebi'ee. Pirezidaantii akka hixaa argachuu hin dandeenye isa yeroo baay'ee yaallee haga ammaatiin yaala'aatuma jirra argachuudhaaf. Argachuu hin dandeenye. Isiin ammoo booda maal akka taatu mootummaan maatii kana maal akka godhu sun gaafima deebii isaa waliin eenyu haa ta'uti. Maatiin kun akka biyyaan baatii galetti akkuma uummaan jette san dalagatee jiraachuu qaba. Maatii ala jirtu kanatti hirkachuu hin qabu. Baay'ee gargaaraa turan dhugaa akka biyya tanatti galleen isaanumatti agartee nu gargaaruu ture. Ilmi namaatillee ni dadhaba. Haga tokko si gargaara dadhabuu danda'a. Maatiin kun hojjetee if danda'uu qabaa waan jedhurraa kaanee gaaffii baay'eellee goggoone deebiin sullee nuun deebine haa taatu takkaa uummata Oromootitti gadi hin baane nuun. Maaliif maatii uf jaalatu ka agartee lubbuu fi qofa jaalatu akka itti mul'anneef hin fakkaanneefi rakkoo teenna ciniinneetuma waliin callifne malee takkaa uummata Oromootti gadi hin baane. Garuu gaafa agartee maatii kana as keessaa gadi baasanii tini haa bahuutii jedhan dirqama uummata Oromootti gadi baanee gurra lamaan qabannee iyyuun kennan hafu. Isiin akkuma duratti jenne san achumatti deebii isiitiin eeggannuuti. Taan tawaa'ee liqaa. Liqa kanaan wal qabatu waan uumaan hin kaasneedha. Maal quba qaba? Wallaahi waan baay'ee kaaste waan silaa kaafamuu qabu kaastee jirti. Mucaalleen quxisuma kenna xiqqaa kenna. Namni akkasitti waliin deemin jiru wakiilinnaa waan qabuuf achuma dhaqee baankii kaayee horii fuudhee waa dalaga jedhee. Horii sana ammoo ijoollummaan keessa jirti wanni keessa jirti hin balleesse. Baankiin gaa horiin badee wayii ishii jettiiree waan fi hin barbaaddi. Sanumaa fi qabatte. Ijoolleen sulleen hedduu agartee nutti illee ulfaateedhaan dhugaa dubbatuuf. Caarataa itti baafnee amma mana jeneraal Waaqoo gurguruun nutti ulfaate jettee isiillee dhibe baankiin numti. Dhugaatti humna humna agartee amma kaffalluun fi hin jirtu dhugaa dubbatuuf. Ijoolleen alaatulleen dhugaa haga tokko ala hin jijjiirti ilmaanii wanni isiin nama gargaartulleen waanuma murteessaa haga durii dhugaa nu gargaaraa turanii maatii kana bakka jiranitti. Kana qofaa miti maatiin ka jiru baadiyyaa madda walaabuu namni agartee 47 kan amma dura sitti hime sun as galuu ture. If dadhabanii asii baqatanii baadiyyaatti galan. Nu gallaan arman nu dhufan dura. Kan nu duukaa dhufee as qubate yeroo sanitti waajjirri pirezidaantii ganda kanaaf xalayaa barreesse siin jedhu kana if dadhabanii maatiin kun hagoo kan aseetana jiru. Jireenyi itti ulfaannan gara baadiyyaa san galan. Nu warra keenya irraa dhufe callatas jira. Duuba kana xiqqoo amma kaffaluullee namatti ulfaatte namni yoo waa qabaate kaffala dhugaa dubbatuuf. Abbaan keenya agartee qorqorroo takka nuun dhiifne nu qorqorroo takka addunyaa tanarraa biraan deemne qabeenya jedhee qorqorroo takka hin qabu. Maal nuu dhiiftaa inni akkuma isin beektan gaafannee turre. Waan isin haga jiraattan haga addunyaa tanarra jirtan itti jiraattan isinii dhiisan hin jedhu. Wanummaan haga nagaa amma isaan nuu dhiisan dhiiroo maalii nuun galle. Eegasi maali si wanni haga nagaa jennee yoo gaafannu an uummata Oromoo isanii dhiise. Yoo isin firraa balleessitan malee uummata Oromoo isanii dhiise waan haga jirtan isin itti jiraattan.
Eega isaan boqotan agarre ammoo nu jecha kana dhugaa dubbatuuf. Maaliif maqaa gaarii kabajaa guddaa qabna uummata keenya biratti. Takka agartee waan baddu nama maalii jedhu ka yookaan nu jibbu yookaan maalii jedhu hin garre namuu nu jaalatu ka gammadu malee ka dhugaa jedhu malee kun agartee kabajaa takka waan guddoo takka kennaa caalti. Isa sana ammoo agenne amma boqote agarre taaliqaa sun akkas jirti. Zariilleen dabarsite waan jiru yoo gargaaramne silaa gaarii. Hawaasni Oromoo maal gochuu qaba jettee yaadda? Mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u bulchiinsi magaalaa Finfinnee laftichi magaalaa Finfinnee keessatti waan argamuuf maaliin osoo nu gargaaranii maaliin osoo nu bira dhaabbatanii jettee yaadda dhaamsa? Nuti amma xiqqoo doo dhaamsan gahee wanni dubbadhu jirti akka hin daganne mootummaan naannoo Oromiyaa isittu galchamaatii kana biyyan baati dhugaa dubbatuuf. Jiruu gaariillee keessa turte yeroo sanitti. Eega gallamuu biyya teenna nama keenna wamaa agarteetiin jiruu uummata Oromootiin alaa barbaannaa miti. Isma xiqqoo agartee likki gadhaanaa uummanni Oromootti jiraatu sanitti maaliif hin jiraanne? Takkaatuutti hin jiraan. Dalagatee yoo jiraate ilmi namaa ammoo dalagatuu qaba. Dalagatee jiraachuu qaba. Isa ammoo ka sila haala mijjeessee waan tokko godhuu qabu waan akkana fakkaatetti mootummaa alaa galche kana. If dhaqqabullee yoo dadhabe malaaf marii kennee fi haga tokko waan tokko godhuuni hin barbaachisa. Gaafa maatiin kun galee lafa barreessanii jiranii maatii kana qubsiisuuf wannan amman dubbadha sin jechuu barbaadeesii tana. Lafti barrooyte sun maatiin kun namni lafa lama argate hin jiru. Kos jeneraal Waaqoo guutuu ufiif hin qabsoofne ummataaf qabsaa'e ifiin hin qabsoofne ummataan qabsaa'e ka isa waliin rakkatettu as nu rakkisee ture lafa takka takka qofa argate maatiin kun namni lafa lama argate keessa hin jiru taan ummatuma kalee waliin rakkate ka kalee waliin cabe ka kalee agartee biraa du'eetiin maatiin isaa hafte kana kanattu haa fudhatutti jedhamee kennameef lafti sunin sandaafaa burraayyuuf hadaamat addaan barreessee ture yeroo san mootummaan. Lafti burraayyuu lafa 12 turte. Sandaafaan akkasuma 39 turte. Maatii bichaa miti namoota birattu keessa jira. Hadaamallee akkasuma itti barreessan. Dhabamtee isiin maatiitti kirakirimaaf maalirra kan jiru. Lafa 39. Isima agartee akkasii mootummaan maal akka maatii kanaa godhe mootummaan hin beeka. Kana dhiisee namni guddaan agartee silaa bulchiinsa jedhan ka waan tokko irraa eegan ummata Oromoo duratti gadi bahee ummata fidhii silaa maatii kana gargaaruu qabu. Dura dhaabbatee akkamitti yeroo hunda gargaaramti kunin jedhee ummata duratti xalayaa harka ofiitiin biinxuni nu baay'ee nutti dhagahamti dhugaa dubbatuuf. Qorqorroon takka yoo mootummaan naannoo Oromiyaa waan amma siin jedhe saniin alatti ka maatii kana godhu ta'e beekaa dubbatuutiin waan kana goonefaa jedhu. Sooma kanarratti. Kana goonefaa jedhu. Sooma hidhatarratti. Garuu mi'a dhabdiin na dhiisi. Nallaan himee. Nama maal goonaa himnaa miti dhiisi. Wanni jiru kun akka maatiitti agartee hijaa maatii kanatti bahamu jenna malee wayyoomina yookaan dhugaa agarteetiin wanni hin jechuu hin jennu. Maaliif? Mootummaan hagan amma siin jedhe kana malee qorqorroo takka tabiraa Finfinnee keessatti Finfinnee keessa mana agasii kennineefi naannoo Burraayyuutti mana mata'an kennineefi naannoo agartee fi Zuuriyaa Finfinnee kanatti mana mata'an maatii kanaa goonee lafa 150 ol kennineefi jedhee uummata Oromoo dura dhaabbatee kana dubbatuuni dhugatti qaanii yookaan hijaa maatii kanarratti bahuudha malee miti agartee waan wayyoomina maatii kana. Kanarraan dabree uummanni Oromoo fedhii qaba yoo barbaade gargaaruu danda'a yoo barbaade hin gargaaru isa jirti. Yoo uummanni Oromoo bahee ammoo maatii kanaan gargaaramee maatii qabsaa'otaa jedhanii yeroo barkumee wanni kanaa irratti dubbiin sun kataate.
yeroo barkumee dhiheessaa soomaati irratti turte barkumee keessatti uummanni bahee maatii kana hin gargaarraa jedhee namoota hedduu maxxansan Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa Hussein Bunee fa'aa namoota akkanaa maxxansan maatii Waaqoo Guutuu haga yoomii gargaarraa ol ka'ee uummata keessaa waraqaa harka ofiitiin binte haa maal jechuu uummanni sun maal naan jedhan jedhu amma ragaa maal qaba akka maatii kana mootummaan mana mataan kenneefitti mootummaan beekaa bare yoo kenneef yoo kennuufi baatellee ummata dura dhaabatee ammoo wanti akkas isa jechisiisu maali nama maraarii tokko mootummaa miseensa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e kun qaanii isarratti mootummaa irrattuu qaanii isaa miti garuu rakkinna maal maatii kanarraa qabaa ka jedhu nu dhagahamti rakkinna maal maatii kanarraa qabaa inni jedhu nutti dhagahamti yoo agartee waan mootummaan maatii kanaa godhe ka waa kadhu ta'e beeka mootummaan umman Oromootis hin beeka nuti wanni caldifnee agartee rakkoo teenna waliin ciniinnannee hafneef maatii uf jaalatu ka agarteetiin uf qofaaf dubbatu akka hin taaneef gaafuma tokko agartee furmaanni tokko dhufaa kun ammoo deemee wanni itti nu fide beeyta bakkuma amma jirru tana manuma keessa jirru kana iyyuu dhabuuf deemna dhabaa fi argannaan isaa ammoo nu kabajamoo pirezidaantii arguu qofa amma argattanii keessanii isiniif kennamaa hin kennamuu qofa kan jedhu eegas booda ammoo uummata Oromootti gadi baanee rakkoo teenna ibsanna dhugaa jirtu mootummaa kalee maatii kana alaa galchellee maqaan balleessinu jenneetiin rakkoo teenna waliin ciniinnannee hafnee barnoon inni kun kana wanni katabameen dhabamtu jiruu agartee uummata Oromooti oliitillee barbaannaa miti dubbiin amma jiruu uummata Oromootti jiraatu isii ol barbaannaa miti Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa uummata Oromooti nama 100tti mataa barka nuun beeyin ilma Waaqoo jedhee abboo gurbaan tokko keessan armee tanatti beeytaa wanni jedhaa na gargaaraa jedhaa maali eenyu maqaan isaa maqaa gadhalannee nu dhageennee miti isaa ilma Oromoo marri yoo himate nu himatiin jechuun hin dandeenyu yaa abbaa uummataa waan ta'eef hin himatiin jechuun hin dandeenyu maybe yoo biiroo dhaqanii isaanii nagartee nu ilma Waaqooti maatii Waaqooti lafa nuu kennaa mana nuu kennaa jedhanii sun adda garuu qorqorroon takka ta mootummaan naannoo Oromiyaa ta federaalaalleen maatii kanaaf goote yoo jiraate hin beekan isaan waa himani mana reefu isin himtu san kan obbo Xilahuun barreesse xalayaa sallee mana hin qabnuu jedhan achitti hafe jireenya maatiin kun irra jiru jireenya ilmi namaa irra jiru miti koottamee as duuba bahaati laala manneen kana mana garaajaa ka makiinan dur itti galu cufnee namni meeqaa keessa galaa barra cufnee qorqorroo itti kuquune maatii kana fuudhuu dadhabee ala sanii baafnee qorqorroo dhoofnee achi keessa galaa barra maatiin kun rakkoo kana hunda wanni callifnee firra waliin callifnee fi maatii if jaalatu hin tahini of qofa jaalattiin isiniin hin jedhin maqaa abbaa keessaniitillee egaa hin jedhu waa dubbatu garuu amma du'aanuu nu dhuftee jirti yoo akkanatti ka deemtu taate du'aanuu nu dhuftee jirti organama as keessaa gadi yaa'a yoo jedhan mi eessa dhaqa maatiin kun hin jabaatti baay'ee ulfaatti kana ammoo dhaynee itti himne wajjira pirezidaantii abboo akkana jirti hatirillee cabsanii kanallee mee waan godhaa haa ijaarruutii mara jenne nuun sadarkaa mana nuun falmuuf deemanii ka jedhuttillee nutti gadi ba'e kana hunda amma bira dabarreeti nuti pirezidaantii qofa kabajamoo pirezidaantii qofa argachuu barbaanne yeroo baay'eellee yaala'aa turre ammallee yaala'aa jirra isaan yoo arganne bahaa mana kana keessaa UOTU keessaniitti taa'a faawundeeshinii Waaqoo Guutuu ka maqaan isaa murtaa'een qaboo yaa'ii qabadha'aatii fidaa yoo agartee gara maatii dabarsine akka faawundeeshiniin hin falminee nuun jedhan qaboo yaa'ii qabannee mallatteessinee itti geessine fuudhanii lafa jala kaayatanii eegasii as nuun dubbii nuun hafte xalayaa barreessinee murtiin kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa sun akka nu raawwattu jennee gaafate faawundeeshiniin
takka wanni raawwateef hin jirtu achuma tafe faawundeeshinii illee kennuun hedan maatii kanallee kennuun hedan akka nu mul'atutti waan biraattu deemaa jira. Kuni deebiin isaa gaafuma san haa taatuti jechuudha. Lammataa akkaataa manni kun itti bitame akka dura sitti misan xalayoonni isaa kooppiin hundinuu harka jira. Ka obbo Alamaayoon itti barreesse, ka xaqalaa ministeeriin deebiseef, kan agarteetiin kiraa biituuchi ittiin barreessan, kan liiziin ittiin kaffalame. Kun hundi waan lafa taa'u. Yoo maqaa jeneraal Waaqootiin bitamee uummata Oromootiif faayidaa biraa oolellee gaarima. Badduu jechuutu hin jirru. Garuu maatiin kana biyya alaatii galchee mootummaan naannoo Oromiyaa maal akka godhuu barbaadu isii suutuma waliin dheeyina jechuudha. Dhaamsa hawaasaaf qabu silaa itti jarjaruu hin barbaanne. Itti jarjaruu hin barbaanne. Isiin guddoon ammoo waa'ee amma liqaa tana muddutti jirtu dhugaa dubbatuuf. Ima jiraannaa manni kun kiraa wahii kaffaluutti hin jirru akkuma mootummaan itti qubsiisetti jiraatu jirra. Duubi kenna maal ta'aa san rabbi tarkaa qaba namaa miti. If waan mootummaan naannoo Oromiyaa maatii kana godhuu barbaaddu sun uummata Oromooti walumaan eeyina. Kan biraa ammoo waa'ee maamma liqaa kana isa odoo qabaanne dhugaa dubbatuuf nama rakkisuu hin barbaanne. Otoo qabaanne hin qabnaaf hin qabnullee beeku agarte. Hin qabdiif hin qabdullee beeku mootummaan naannoo Oromiyaa. Kana yoo danda'e uummanni Oromoo otoo nurraa baasee baay'ee galatoomfannaa. Nurraa baasaa jechuun illee ni barbaanna rakkoon nu godheeti. Yoo fi hin qabaatin dirqama waan goonu hin qabnu. Akkasiiti isinis ulfaadhaa wayyamaati. Waan fuudhamee lafa tafe akka hin taaneen dhaamanna. Rakkoo kanarratti isin bira dhaabbatu hawwii keenya guddaadha. Akkasi. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamni dhimmi ilaallatu dhimma lafa kanaaf mana kanaaf wal qabatu illee furmaata akkatti isinii godhu abdii hin qabu. Akkas. Hawaasa qubee TV daawwatuun illee waan dandeessaniin waan hundi keessan danda'e isaan bira dhaabbadhaa hooggansaa irra warra jirtan immoo kallattii ittiin furmaati itti kennamu. Kennuu qaban. Akkas. Waliin turtaniif galatoomuu waan dhaamatu Ulfaadha. qaba. Ulfaadha. Ijoollee tiyya Dr. Abiy Ahmed fa'a Adaanach Abbabee fa'a Weezaroo Abaaboo ilmee tiyya an haadhati isiiti. Isii fa'a kabajamoo Shamallis Abdiisaa fa'a waan ani itti dhaamadhu mee bakkuma ani itti galuu kootta argaa jedhiin. Uummata Oromoo bal'aan dhufee bakkuma ani itti galuu haa argu. Mannummaan amma isiin fudhataa gamtu kun nurra jigu jira. Haga tokko dhufanii haa arganiiti isaan ilmaan tiyyaayyee. Waa amaanaa jinninaar Waaqo irratti dhiise. Kamaatiin isaa rakkoo ulfaattuu keessatti jiraatu. Qonna ulfaatti uummata Oromoo bal'aan ammoo na gargaara jedhaan waan qabdanii na bira dhaabadhaa jedhaan ilmaan waliin rakkoo keessa jira. Ilmaan waliin manuma caccabaa kanayyuu keessatti jiraachuutu hin jiru. Guyyaa Rabbi harmatti nu dhufanii waraqaa fidadhaa jedhaan. Waraqaa yoo nu fuunu koobbii kanaa jirre akka nu harkaa qabnu hin beektu. Koobbii kana nuti kanneen manni mootummaa naannoo Oromiyaa waamaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa illee abbaan jinninaar Waaqotii bara. Abbaan jinninaar Waaqoo guutuutii bara. Yoo inni guyyaa saniin qabsaayin uummati Oromoo maqaan isaa gaallaa bara. Gaallummaa karraa baasee irsaasa inni tokko seeban Rabbii olaanaa waliin. Ilmaan teenna harkaa qabdii bara. Amma Weezaroo Adaanach Abbabee faan
Suuraa isaanii waliin wannan hojjedheef guyyaa karaa kana eebbisan bakka itti jiraadhu haa argituuf. Feetunayyuu quban qabdu. Feetun akkan jiru beektu maatiin jinni narwaa qo bakka tana jiraayyuu feetun beekani guyyaa san qabadhee ala kanatti hin baha yoo nadhiisan jedhee fudhadhe waliin dhaabadhee footoo tana waliin gamana qabattanii akkasitti dhaamsa naa dabarsitan ilmaan tiyya. Tole nuti gama miidiyaatiin waan hojjetamuu danda'amu ni yaalla. Ahmadiin Jabal Karmatis nat isin ergalleen galatoonfadhaa. Dhibbarraa dhibba galatoonfadhaa. Ilma kiyyaa isin marruu ilma kiyyaa jinni narwaa qoguutuu abbaa uummata Oromoo maraa an haadha uummata Oromoo maraa inshaa Allahu ta'ala haati teessan jiruu dansaa sukkaara qabaa dhiiga qabaa halkanii guyyaa ifiin dubbadha. Haguma durillee maalti fiinna dubbis mana kana eegana raddii gujammaran kakaanillee manni baankii jala jiru yoo sila armana mana san duraan narraa baankii jala hin jiraatiin waaroo irra dhaabadha. Amma bakka waaroo irra dhaabadhu iyyuu hin qabu. Dhugaa Rabbi yoo dubban na haa gargaaru uummata Oromoo akka kana arge kaabaa kibbaa dhaabatee na haa gargaaru. Adoo waa'ee liqaa kana bichaan ta'ee waan danda'uun na haa gargaaru. San dhaamadhaan. Isinillee galatooma ulfaadhaa. Yeroo biraa gaafa walitti deebinu Inshallah. 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 Ijoolleen teenya gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabne ilmatti guddifna ite jedhee ilmaan teenya guddattee mootummaa qabattetti maatiin jinni narwaa qoguutuu hiyyummaa jala jiraachuun nama sodaachisa. Ilmaan teenya bootaa maraa namni harkaa qabu ilmeetii. Ilmaantii kabajamoo Abiy Ahmad kulliin isiitiyyuu ilmaantii eessa bakkeen uummata Oromoo amma dhaabachuutti hin jirre hirsaasa isaatiin bar qalimaa miti. Adoo inni hirsaasan tokko sini uummata Oromoo bakkuma fi jira bar. Inshallah. Rabbi galatooma isin karmannu dhuftanillee. Galatooma. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV qophii keenya gammatti daawwattaniitu jennee abdannaa. Qophii keenya keessatti wantoota nama gaddisiisu nama illee hirfaachisu dhaggeeffanneetu kan nuti walitti deebine. Jeneraal Waaqoo Guutuu nama Oromoof gatii guddaa kaffale nama Oromoof aarsaa ta'edha. Lafti isaan ammarra jiraatanis maqaa isaaniitiin immoo lafti isaan burraayyuu irraa fudhatanii liqiidhaan yeroo amma caalbaasiidhaan irraa gurguramuuf jedhullee akka hawaasni Oromoo hirmaannaa taasisee harka isaaniitti deebisu liqii isaan irra jirullee kaffalee jireenya isaanii haala gaariitti deebisu abdii qabna. Qophii biraadhaan yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaatti.